Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Har'as viidiyoo yuutuubaa haaraa walitti dachaanii jira. Viidiyoo haaraa kana keessatti waa'ee maxxantuulee garaa yookaan paarasaayitoota garaa kunis waa'ee raammolee garaati ilaallaa jechuudha. Raammoleen garaa tun maali, gosa meeqa qabdi fi akkaataa itti mana keessatti dawaa itti qopheeffatan bal'inaan ilaalla jechuudha viidiyoo kana keessatti. Saniifuu viidiyoon tun hedduu takka isin fayyaddi, isinis barsiisti. So chaanala kana subscribe godha, viidiyoo kanaas like godhuun eegalaan isin jaa hunda keessanuu. Raammoo garaa yookaan abdominal worm jechuun haala itti garaan keenya maxxantuu yookaan paarasaayitii garaatiin yookaan raammoodhaan hubamudha jechuudha garaan keenya. Raammoleen garaa tuni osoo nuti hin beekne hir'ina dhiigaa nu fiddi, osoo nuti hin beekne ammas ulfina qaama keenyaa hir'isaa deemti jechuudha. So wanti takkatan hir'ina dhiigaa nama fiddu keessaa raammolee garaati yookaan paarasaayitoota garaati jechuudha. So akkamitti raammolee garaa tanaan namni hubama yookaan raammoleen garaa tun akkamitti namatti dhufti yoo kan jennu taate, takkaffaa nyaata faalame nyaachuu fi bishaan faalame dhuguudha jechuudha. Kana jechuun foon hin bilchaatiin fa'aa nyaachuu jechuudha. Amma akka biyya teenyaatti namni foon jiraa nyaataa. Foon jiraan kun yoo sa'aan san raammoo tana qabaate namni osoo hin bilcheessin yoo foon san nyaate daayiriktii itti dabaluu dandeessu jechuudha nama sanitti. So takkaffaan foon jiraa yookaan nyaata hin bilchaatiin nyaachuurraa nama dhufa. Lammaffaa qulqullina dhuunfaa eeggachuu dhabuudha jechuudha. Qonni dhukkuba raammoo kana nama fidu. Qulqullina dhuunfaa eeggachuu dhabuu jechuun yeroo mana fincaaniitii baanu harka keenya saamunaan sirriitti dhiqachuu dhabuudha jechuudha. Kana malees harka osoo hin dhiqatin harka qulqulluu hin ta'iniin nyaata nama yeroo dhiyeessanis namatti dhufa jechuudha. So lammaffaan kana. Raammoleen tun gosoota qabdi. Gosoota kana keessaa takkaffaa raawund worm yookaan Ascaris lumbricoides jennaan, lammaffaa tapeworm yookaan Tinea species jennaan jechuudha. Kun gaa tapeworm kan jennuun kun kan yeroo foon sa'aarraa kan namatti dhufuudha jechuudha. Yeroo foon sa'a jira nyaannu kan namatti dhufuudha jechuudha. Hookworm hajaanis jira. Hookworm jechuun kun immoo kan hir'ina dhiigaa nama fiduudha jechuudha. Marrimaan keenya maxxanee dhiigaa keenya nurraa xuuxa jechuudha. Osoo hin beekne kan hir'ina dhiigaa nu fiduudha jechuudha. Hookworm kan jennuun. Kan afuraffaa immoo pinworm jennaan, kun kan nama hedduu irratti mul'atudha jechuudha. Keessaafuu daa'imman irratti qacoollatti baay'inaan mul'ata jechuudha. Pinworm kan jennuun kun. Kunis raammolee xixiqqoo adaan adii qacoollatti nama hawwachiistu yeroo tokko tokko immoo gabbaatu jechuudha. Ijoollee irratti baay'inaan argama, nama gurguddaa irratti illee ni argama jechuudha. Akkuma asitti argitan suuraa isee jechuudha. So gosoonni raammolee garaa kana fakkaata. Biyya kana jenne akkaataa itti yaallu yookaan tiriitimentii isaa haa ilaallu jechuudha. Raammolee kana qabatanii mana yaalaa yookaan kilinika yoo dhuftan kiniina antipaarasaayitik jedhaniin isin yaalla jechuudha. Kunis kiniina farra maxxantuu jechuudha. Kunis albendaazooliitu jira, mebeldaazooliitu jira fi ivermectin kiniina jedhaniin sadeen kanaan isin yaalla jechuudha salphumatti. Garuu isin salphumatti farmaasii deetanii albendaazool jettanii bitattanii eegasii ganama garaa duwwaatti guyyaa 3 dhuguu ni dandeessan jechuudha. Kiniina albendaazool jedhaniin kan asitti argitan kana. Baatii 3 irra yoo akkasitti bitattanii dhugdanii diiwaarmiif gootan hedduu takka gorfamaa jechuudha wanni kun. Garuu kiniina fudhachuu hin feenu yoo kan jettan taate dawaa mana keessatti qopheeffatan kan kiniina kana daran isiniif hin hima jechuudha. Kan duriirraa addunyaa tana guutuu irratti namni itti fayyadamu jechuudha. Kan effektiif ta'e. Takkaffaa gaarliik yookaan qullubbiidha jechuudha. Qullubbiin farraa maxxantuutii qabdi jechuudha yookaan anti-parasitic property qabdi. So nurraa dhabamsiisa jechuudha takkaffaa qullubbiin. So qullubbii kana akkamitti qopheeffanna yoo kan jettan taate ganama garaa duwwaatti qullubbii filqii si abba lama nyaachuu ni dandeessan jechuudha torbaan takkaaf garaa duwwaatti. Yookaan immoo akkuma asina cinaatti argitan qullubbii abbaa lama akkanatti daakkattanii eegasii cuunfaa loomiitti cuunfitanii eegasii saliita zayituunaa yookaan olive oil maankaa lamatti gootanii qacoollatti waliin laayitanii
ganama garaa duubatti torbaan takkaaf nyaachuu ni dandeessan jechuudha. Kanas takkaffaan kana jechuudha qullubbiidha jechuudha kan takkaffaa. Haalaan isin kanaan fudhachuu ni dandeessan hedduutu keessaniif dalaga addunyaa guutuu irratti itti fayyadamanii so kana fudhadhaan isin jira. Garuu daa'immanii fi dubartii ulfaatiif hin gorsu jechuudha kana. Lammaffaan firii paappaayyaati jechuudha. Firiin paappaayyaa enzaayima paappaayiin jaaniin keessaa qaba. Kun immoo raammoo dhabamsiisa jechuudha. Kana qopheeffachuudhaaf akkuma qullubbii san kanas firii paappaayyaa torbaan takkaaf garaa duubatti qalanfattanii nyaachuu ni dandeessan jechuudha. Yookaanuu firii paappaayyaa daakkattanii eegasii maankaa takka aannanii fi yookaan deemaa wajji ganama garaa duubatti fudhachuu ni dandeessan jechuudha. Kan sadaffaa irdiidha. Irdii kanas akkuma paappaayyaatti maankaa takka aannan yookaan deemaa wajji nyaatanii ganama garaa duubatti torbaan takkaaf akkasitti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Kan afuraffaa qurunfuula hanqa isin fuutanii bishaan keessatti uwwisanii eegasii bishaan isaa san garaa duubatti torbaan takkaafis dhuguu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan dawaaleen amma isinii meetana keessaa kan isinii laaffate fayyadamtanii sirriitti fayyadamtanii kan isinii kanatti yoo fayyadamtan hin himattan jechuudha. Waan raammoo garaatii fi waan biraatiif. So akkana gootanii ifirraa dhorkuus ni dandeessanii. Garuu wanni guddaan akkumaan isiniif hime wanni kun qulqullina eeggachuu dhabuurraan waan namatti dhufuudha jechuudha. Saniifuu wanni guddaan qulqullina dhuunfaa eeggachuudha. Takkaffaarratti lammaffaarratti yeroo mana fincaanii fayyadamnu harka keenya saamunaan likitti dhiqachuudha jechuudha. Yeroo hundaa'u yeroo nyaata nyaachuu deemnus yeroo kaanis yeroo shintibeet irraa baanu harka keenya saamunaan likitti dhiqachuudha jechuudha. Eegasii nyaata yeroo nyaannu nyaata sirriitti bilcheessinee nyaachuudha. Bishaanis bishaan qulqulluu dhuguudha jechuudha. So kana yoo goone raammoleen garaatuunis nutti hin dhuftu rakkina biraa rakkina fayyaa kan biraatis hin himannu jechuudha. So akkana gootanii if gargaaruu ni dandeessanii. Viidiyoon tun yoo isiniif taate laayikii godhaa hiriyoota keessaniifis sheer godhaan isiniin jaa. Chaanaala kanas subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoolee kana babbareedduu isiniif dabarsa. Waan gaafii qabdan komentii viidiyoo tanaa jala naa kaa'aa. Nagayaan naa turan isiniin jaa.